Dubartoonni abbaa manaa isaanii duraan hojjettuu isaanii irraa shakkuun rakkachaa turan. Durummaan qabdu wallaahi zeddoon jedhee kakati. Haacumaan anna qeechee godhe beektaa? Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa? Yoo jara kanarraa hafte. Jawaar Mohammed Itoophiyaa bulchuun yoo xixiqqaate malee ittiin guddatu. Maal taate jawwee keenya? Yeroo ti deeggarsu waduuka yeroo ti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Habtaamuu lammuu habtish nutis bara. Viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Hanga dhumaatitti nafaana turaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyoo. Harmiko, giftiko, deseko, anaaf kaata, anaaf daarta, anaaf jiraata. Marrummaan kee guduunfattee, dhukkubbii keef ciniinnattee, nattu fista ofii daarte. Golat boossee imimmaan kee haxaawwatta, na duratti seeqxee maddii kiyya dhudhungatta. Ofii kan kee gattee ilmaan keef dhamaata, akka dungoo baqxee nudhaaf ifa taata. Harmiko, haadha koo, giiftii koo, ati bareedduu addunyaati moodela namoomaa. Silaa homaan qabu fayyaa akkasiif laatuuf siin kadhadha uumaa. Namoonni haadha teessan jaalattan hagam akka jaalattan jaalala haadha teessaniif qabdan koomentii jalatti naa ibsame. Abbaa koomee qarshii 100 naa kenni waan ta'eef hin barbaade. Kantara koo. Abbaa naaf immoo qarshii 50 naa kenni ka. Tooti qabaateen haalateen ani yuunatti tole baay'ee. Garaagarummaa dhiiraa fi shamarran mana keessatti jedha viidiyoon kun kan hojjetameef akka irraa barannuufi. Addunyaan as geessee jirti. Chaayinaan kana booda hojjetaa yookiin hojjettuu manaa isiniin barbaachisu roobootii nama caalaa isiniif hojjettu isiniif fidaa jira jetti. Roobootiin tun akkuma hojjettuutti mana keessa deemtee waan bade sirreessitee meeshaas dhiqti. Roobootiin kun immoo haadholii manaa hedduu biratti fudhatama argachaa kan jiru yoo ta'u, dubartoonni abbaa manaa isaanii duraan hojjettuu isaanii irraa shakkuun rakkachaa turan roobootiin kun hatattamaan gabaa irra ooluun nuuf gurguramuu qaba jechaa jiru. Roobootiin kun dubartoota abbaa manaa isaanii hojjettuu irraa shakkaniif gama tokkoon boqonnaa ta'us carraa hojii namoota hedduu balleessuu danda'as jedhamee jira. Namatti tolaa miidhaan isaa garuu carraa hojii hin balleessa. Killeen kuduraa moo fuduraadha? Kuduraa kuduraa. Kuduraa kuduraadha. 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 Killeen kuduraadha. Kudura. Kuduraa. Kuduraadha. Killeen kuduraa fi fuduraa keessatti wantoota warroota bineensota irraa argamti beelladoota irraa argamti waan ta'eef kuduraalee jedhamtu. Firaafireen jedhamu killeen vaayitaaminidha miti. Fuduraadha. Killeenii fuduraadha. Mudureedha. Kam keessatti ramadama namoonni beektan koomentii jalatti na barreessaa. Dirqisiisuun kun gaariidha jedha. Kun mammaaksadha. Mammaaksaanis hin gaafadha. Isin immoo itti naaf gootu. Qabeenya obboleessaa obboleettii bakka duwwaa. Qabeenya obboleessaa obboleettii. Qabeenya obboleessaa obboleettii bakka duwwaa. Bakka duwwaa. Qabeenya obboleessaa obboleettii bakka duwwaa. Oh no. Abbaa. Abbaa. Abbaadha. Miti. Abbaarraati. Abbaarraati. Qabeenya obboleessaa obboleettii bakka duwwaadha.
maal jechuu barbaadeeti yookaan mammaaksa kana guutuu kan godhu jecha maakame. Barumsa waan hin barataniif beekuu hin dandeenyu irraa. An barumsa waan hin baranneef hin beeku jechuun isaa sirri miti. Abbootiin keenya barnoota barataniiti miti osoo hin baranne jechuudha sirritti mammaaksa kan beekan. Firri koo inni sirriin nama uffata hodhuu jedhe namichi. Maaliif jedhanii gaafatan? Akka kaleessaatti waan nan safarree fi akka kaleessaatti waan nan tilmaamnee fi jedhe. Dhugaa isaati. Namoonni akka kaleessaatti si tilmaaman kufaatii kee eegan akkati guddattee nama hin taane akkati hin jijjiiramne yeroo hunda eeganii gaafa ati hojjettee jijjiiramtee lafa isaan si yaadan sana dabartee itti agarsiiftu warruma kaleessa si tuffatu santu harka si reebaa jechuudha. Namoonni immoo milkaa'ina kee hawwan yeroo hundumaa akkati milkooftu akkati guddattu yaada sii kennan machuu sii qoodan si jajjabeessan jabaadhu guddadhu siin jedhan karaa hundaan si tumsanii yeroo hundumaa nama sirriidha. Namoota akkasii sana wajjin hojii hojjedhu. Namoota oduu odeessan otoo hin taane namoota hojii hojjetan namoota kaayyoo irratti milkaa'ina kee irratti si milkeessan wajjin ta'uu qaba jecha. Oolmaan kee yeroo hundumaa kanaaf jenna nuti tegeneeti. Gorsa baay'ee nama fayyadu yeroo kamiyyuu nama waan nu hojjennu irratti nu jajjabeessu wajjin ooluu qabna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Kanaan dura yeroon zeddoonii dingiliidha jedhee kakadhee dingilummaas zeettimu lakki hin amannu hin kakate jettan shonkoora ciniin hin kakadhe yaadattu hadha ijaan argine zeddoon dingiliidha. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Akka zeddoon dingilee taate irra geenyee jirra amannee jirra zeddoo baga gammaddee. Zeddooku baga gammaddee baga wajjin gammanne tokkoffaa irratti amma kana biyya kana jiraattee biyya keessa hoggaa meeqa jiraattee amma hadhaatti dingilii kee baattee guyyaa hadhaa dingilii kee atu bakka amaanaa kaattu hin beektaa geessi amaanaa kaadhu jedhe jedhan namichi. Sinii galaa abdii keessa hojii maal qinaatiin. Kanaaf zeddooku ragaa dhibbaan dhibbatti bakka dhadheetti. Kana bakka waamachuu dandeessaa. Warri seetatti qabaa duran immoo keessaan na gaafachuu dandeessu yeroo gaarii qabaadha akkasi. Akkamitti beektee akkamitti barte gaafiin kun gaafii kiyya qofaa miti gaafii namoota hedduuti akkamitti akka beektee nu deebisi. Durbummaan qabdu wallaahi zeddoon jedhee kakate. Haacumaan anna qe'ee cheek godhee beektaa. Yeroon cheek godhuu agan cheek godhe hin gaabbe. Mucaan durbummaa gosa sadii jira. Tokko zugunguru jedhama. Dhageessee ati hin beektu maqaa maqaa. Durbummaa zugunguru jedhamu baattee durbaan. Durbummaa isa durbade. Durbummaa zugurguru jedhamu cheekin godhe kamaa doktora aman. Yeroon cheek godhu. Cheek godheen jeer Mubaarak. Kalaas akkamitti cheek godhanii sitti ibsa. Bakka durbummaa zugurguru jedhamu akkasiin qabdu kakadheera himeeraan. Jawaar Muhammad gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisee jira. Gaafiif deebii kana irratti ati biyya bulchuu barbaadda fedhii qabda jedhamee gaafatamee jira. Deebii irratti kennee jira. Maal akka jedhe haa ilaallu. Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa. Yoo jara kanarraa hafte. Dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Anaalojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya heddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsi nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaales wallaahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan. 42% gaazaa irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een yoo nuti tuqaa Jawaar Mohaammed hin dandeenye. Gaabbittoo Jawaar Mohaammed Itoophiyaa bulchuun yoo xixiqqaate malee ittiin guddatu. Gaafiif deebii isaa kana irratti waan hedduutu dubbatamaa jira. Namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Habtaamuu Lamuu waan hedduu dubbatee jira. Yaada irratti kennee jira. Maal akka inni jedhe haa ilaalu. Maal taate jawwee keenya yeroo itti deeggarsu yoo aduukaa yeroo itti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Hamma dandeenyetti cinaadhuma isaanii dhaabbanne waan dandeenyuun gargaarra malee ati yeroo dhuma sitti tolu fuutee achi nu keessee as nu ka'aan waliin gaa jawwee nuti hin dadhabne nuti achuma dhaabbannaa ati lafa geessu ga'idhuma kottachi dhaabbannee si hedda. Ani lakkii gargaartummaa kiyyarraa bu'eedhas nuun hin jenne gargaartummaa dhiiseedhas nuun hin jenne utuu gara biyyaatti hin dhufin mormaa turte hin dhufte gara biyyaatti hin deeggarte achi as immoo maal taate kaafaa'oo keessa galtee balaaleffachuutti kaate mana hidhaa immoo seente mana hidhaa irraa immoo safaate immoo
deeggaruutti jalqabde amma mormuutti kaate gaa akkam taana jawwee nuti akkuma taana akkam taana. Maal akka jedhaa turee fi amma biyya keessatti galee yeroo biyya keessa jiru kana maal akka inni jedhaaru wal bira qabnee haa ilaallu. Maal taate jawwee keenya yerooti deeggarsu waduukaa yerooti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Habtaamuu lammuu habtish nutis bar qalbii itti waa qalbifannuu fi gurra itti waa dhaggeeffannu ija itti waa agarru qabna. Akkumaatuu jette wanti kaleessa yeroo daasfaraa turte nuun jettee fi kanarra yeroo biyya jirtu nuun jettu garagara waan nutteef mee atis bakka geesse gahi kootu hagasitti nutis gurra sirraa cufanneeti si daawwanna. Kaleessa yeroo daasfaraa turte wanti ati jechaa turte kana. Jawaar Mohaammed eessa gosti isaa gosa warra nugusaa irraa hin taane egaa utuu isaantu Jawaar utuu achi dhalate ta'ee sila har'a taaboota 45ffaan maqaa isaatiin dhaabbataaf. Jawaar Mohaammed rakkoon isaa waan lama duwwaadha. Waan lama kana utuu hin qabu ta'ee Jawaar Mohaammed sila har'a biyyattii keessatti akka nugusaatti kan kabajamu. Tokko Oromoo ta'uu isaati. Lama immoo amantii Musliimaa irraa dhufuu isaati. Maal gorsaa ture Itoophiyaa? Waa'ee nagaa gorsaa ture. Lakki akka kanatti yaaduun sirrii miti jedhame. Warri garuu gimbaaruun baloo inni baloo kan jedhu har'a nagaa qabu kabajaadhaan jiraatu har'a. Itoophiyaan nama waa'ee jaalalaa dubbatu hin jaallatu. Itoophiyaan nama ajjeesi namaan jedhu jaallatti kenoo kanarraa arguu dandeessu. Jeneraal Kaasayee Camadaa har'a miidiyaa adda addaatu intarviyuu isa godha. Silaa jecha dubbate kanaaf itti dabamuu qaba ture. Miidiyaa gubbaa taa'ee jaarsi guddaan akkasii namni jeneraala ta'e tokko waa'ee walajjeesaa irraa haasa'a. Jawaar Mohaammed garuu waa'ee nagaa irraa dubbatee akka inni ol hin jenne mataasaa gadi qaban. A few moments later. Har'a egaa biyya galte wanti ati nuyi jechuu jirtuu fi kakaleessa daaspooraa gaafa turte nuun jette wal bira qabnee gizee laallu kilaash waliin godhu dhiisigaa maaloo haftish keenya dhiisigaa. Uummanni waan nu dubbannu sirriitti dhageeffatee waan nu hojjannu sirriitti xiinxallee ilaaleeti nu madaala waan ta'eef dhugaa dubbachuutu caala. Jabana keenya hayyuu abbaa qeerroo jabaa jechi qawwee rasaasa dhukaasu oromticha goojawwee yaa qoricha dawwee ormaaf fira raasu hayyummaa isaan doofaa qalbii ciru ati goota keenya goota lubbuun jiru hin gaabborga jette hin gaabbin ammayyuu hamilee si buusuuf kan jecha tarreesse. Hidhagayin doofaa maqaa si balleesse ati bar kitaaba barreesse. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.